Waboon zooniilee waraanaa cufatti diina du'aaf madoon adabuu cimsee itti fufe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa godina lixaa Harargee aanaan car araddaa Hincinnii magaalaa Kamisaa waajjira poolisii irratti bitootessa 25/2025 tarkaanfii fudhateen diina irraa tokko ajjeesee 3 madeessee jira. Ilmaan Oromoo yakka tokko malee gibira humnaa olii kaffaluu dadhabdanii fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechuun daaturan 80 ol hidhaa baasee jira. Kalmalees godina lixaa Harargee aanaan car araddaa 15 fi iddoo jedhamtutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa tarkaanfii iddoo qubsuma loltoota faashistii PP maqaa farra riphee lolaa poolisii fi milishaan mooraa waraanaa taasifatanii ta'an bitootessa 25/2025 galgala sa'a tokkotti mooraatti itti seenuun 3 ajjeesee 15 madeessuun buqqisiisee gara magaalaa Calalaatti baqachiisee jira. Diina naannoo kana maadheffatte kun akka itti uummanni Oromoo naannichaan Argobbaa fi Amaaraan buqqa'uu irratti hojjechaa turan. Waboon mooraa kana keessaa wantoota barbaachisoo dhuunfachuun mooricha gubee balleessee jira. Ittuma fufuunis irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii Arsadee bitootessa 23/2025 godina Arsii ba'aa aanaa Doddotaa gandaa Amuddee jedhamu keessatti tarkaanfii jajjabduun waraana faashistii Abiy Ahimad irratti fudhachuun loltoota 22 du'aan 15 ammoo madoo cimaan adabee jira. Dabalataanis abdiin saba Oromoo waboon zoonii Arsadee kaleessa bitootessa 25/2025 godina Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa gandaa Odaa Jiddaa iddoo addaa Sixoo jedhamtuu fi gandaa Daggala Jiddaa iddoo addaa Gooroo jedhamtutti tarkaanfii laalessaa waraana ergamtoota bilchiginnaa irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis ganda Odaa Jiddaa iddoo Sixoo jedhamtutti waraana diinaarraa loltoota 16 ajjeesuun 13 ammoo badoo dandammii hin qabneen iyyuu adabuun gandaa Daggala Jiddaa iddoo Gooroo jedhamtutti haxee hidheen loltoota 22 ajjeesuun 14 madeessee injifannoo boonsaa gonfatee jira. Ittuma dabaluunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa ba'aa Oromiyaa diina maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaateen uummata nagaa hiraarsaa turte yaa kaleessaa bitootessa 25/2025 aanaa Muunessaa ganda Eeban Laaqichaa iddoo addaa Callee jedhamtu keessatti loltoota bilchiginnaa rasaasaan iddee baarudaan macheessuun uummata keessaa olii fi gadi baqachiisee loltoota 10 irraa ajjeesee 18 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee keemmi 2 boombii harkaa 2 kubbii 10 raadiyoo koolii fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikuun onaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Lola kana keessatti lolchiisaa loltoota bilchiginnaa ajajaa dhibbaa namni Daawud jedhamuun ciccitoota kaayyoo haqaatiin ajjeefamuun barameera. Godina Arsii ba'aa aanaa Shanan Kooluuttiidhaan waraana maafiyaa PP'n hammaachuun ibsame. Aanaa Shanan Kooluu ganda cabbii qaamee jedhamu keessatti bitootessa 20/2025 murni PP balleessaa tokko malee maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhutti maxxansuun qonnaan bultoota hedduu jumlaan ukkaamsee hidhaa kan jiru waggaa ta'u hidhamtoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu gahe Ibsee Yuusuf, Naasiroo Yuusuf, Warqinaa Baqqalaa fi Ambaaluu Warqinaa kanneen jedhaman ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maqaa paartii bulchiinsa isaa qofa jijjiirrachuun aadaa mootummoota abbaa irree impaareetti duraanii kanneen akka Minilik faana dhabuun dhiittaa mirga namoomaa uummata irratti raawwachaa fi duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti labsee guyyuu waraana akka feetee isaan gidirsaa kan oolu koloneel Abiy Ahmed karoora hammeenyaa isaa lammiilee nagaa irratti geggeessaa jiruun hidhaan cinatti qabeenya jiraattotaas saamsisaa akka jiru jiraattonni ONM itti himaniiru. Godina Baashaggar aanaa Dugdaatti mormi bilchiginnaa barsiisotaan miindaa isinirraa kunna jechuun doorsisaa jiraachuu ONM odeeffate. Gabaasa guutuuf Jaalebbuu Dhugaa. Godina Baashaggar aanaa Dugdaatti rakkoo kaadiroonni murna bilchiginnaa jaalatamummaa fi amanamummaa sirna isaanii biraa argachuuf barsiisota irratti taasisaa jiran jireenya barsiisotaa fi hojii baruu fi barsiisuu irratti gufuu ta'aa kan jiru waggaa ta'u yeroo itti haalli qaaleensa jireenyaa harkaa gara afaaniitti ta'ee jiru barsiisota irraa miindaa muruuf karoora baafatanii jiru jechuunis barsiisonni onichaa ONM'if eeraniiru. Keessattuu kaleessa bitootessa 25/2025 irraa eegalee hanga miindaa nuti isiniif kaffallutti nu eegaa kanaan achi gaaffii fi hokkara kaasuuf namoonni yaada qabaatan ni ajjeefamtu kan argattan irraas ni cita jechuun kanneen baadiyyaa fi magaalaa aanichaa irraa barsiisaa jiran waraannii fi kaadiroonni sirnichaa doorsisaa akka turan ibsameera. Biyyoota guddatanii fi kanneen kabaja lammiilee qaban biratti barsiisonni kabajamoo fi akka ija beekumsaatiin kan ilaalaman waggaa ta'u garuu impaayera Itoophiyaa keessatti ija jibbaa fi miira tuffiin ilaalamuun waraana sirnichi bobbaasuun sarbamiinsi mirgoota namoomaa irratti raawwachuun hanga lubbuun darbuu fi hojii irraa ari'amuutti ga'anii jiru. Mataan bilchiginnaa Abiy Ahmed barsiisaan ikoonomistii qabeenyaa abbootii qabeenyaa irratti qorannoo geggeessee dokteera ta'a ofii ammoo manaaf konkolaataa hin qabu jechuun barnootaaf beekaan gatii akka hin qabne dubbachuun ni yaadatama. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waayyuu Xuqaatti ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti darbachuu ammeessan. Bal'ina isaaf Jaalwabii Biyyaa.
Aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Kiicha jedhamurraa bitootessa 23 2025 ergamtoonni sirnichaa sababa tokko malee shamarran lama kanneen maqaan isaanii Fanaanee Darajee fi Eebbisee Darajee jedhaman ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti shamarran kunneen waliyyaan ilmaan abbaa tokkoo fi siyaasa kamillee kan hin hordofne yoo ta'u waraanni maafiyaan PP ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yakkanii hidhuu arraata biyyoolessaa Oromiyaaf eeranii jiru. Ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf jechuun miidhaa ulfaataa irraan ga'uu kan amaleeffate waraanni sirnichaa yeroo ammaa kanas kutaalee impaayaratti cima keessaa akka bineensaatti adamsee hidhaatti guuruu jabeessee itti fufee jira. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshootti kaarloonni PP saamicha uummataa jabeessan dabalatasaaf jaarkennaa sabaa. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo gandoota mara keessatti yeroo ammaa jaleewwan balsaggannaa garaa isaanii guutachuuf dhamaan sababoota garaagaraa kalaqatanii daandii irratti ba'uun saamicha daangaa darbee jiraatota irratti adeemsisaa jiru. Keessattuu namoota gaarii fardaa harkisuun hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisan hayyama haqa qabeessa hin qabdan jechuun qabanii dhaabuun qarshii 1,500 hanga 2,000 irraa fuuchaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Kana malees ergamtoonni PP aanichuma gandoota hunda keessa faca'uun maqaa kaffaltii adda addaa kanneen akka inshuraansii fayyaa, buusaa gonofaa, gibraa fi taaksii akkasumas ijaarsa waajjira gandaa jechuun namoota harka qalleessa waan ittiin of jiraachisan hin qabne irraa qarshii 3,000 hanga 5,000 kanneen jireenya fooyya'aa jiraatan ammoo qarshii 7,000 hanga 10,000 itti murteessanii afaan qawwee itti qabanii saamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Miira namummaa fi dhala namaaf yaaduu kan hin qabne balsaggannaan maqaa galii guddaa walitti qabuu jedhuun kutaalee Oromiyaa mara keessatti kaadiroota isaa bobbaasuun saamicha ulfaataa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni ONM'if eeranii jiru. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo Turkiin namoota hiriira mormii irratti hirmaatan ogeessa miidiyaa AFP dabalatee 1,500 ta'an to'annoo jala oolchite. Bal'ina isaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Namoonni 1,500 ta'an ogeessa suuraa AFP dabalatee to'annoo jalaa kan oolan yoo ta'u mormiin kun ammas namoota 10,000 lakkaa'aman hirmaachisuun magaalaa guddoo Turkii keessatti qibxataa kaleessaa sababa mormituun siyaasaa guddaan pirezidaantii Resiip Tayyip Erdogaan erga to'annoo jala oolee booda mormiin itti fufeera. Mormiin guddaan waggoota 10 darban keessatti Turkiyaa ka'e torban darbee hirmaannaa malaa maltummaa irratti kantiibaan magaalaa Istaanbul Ikram İmamoğlu jedhamu to'annoo jala ooluu isaa hordofee ka'e hidhamuu isaa deeggartoonni mormitoota akka seera ifatti cabsuutti ilaalu. Aangawoonni hiriira kana irratti tarkaanfii fudhachuu kan sodaachisan yoo ta'u gaazexeessitoonni torba mormii kanaaf uwwisaa kennaa turan qibxata mana murtii Istaanbuliin to'annoo jala oolaniiru. Isaan keessaa ogeessi suuraa AFP Yaasin Agul kan jedhamu dhaabbata oduu Paaris keessa jiru irraa keessatti argama. Gabaasaan garee bilisummaa miidiyaa daangaa hin qabne yookaan RSF hidhamuu kana farra jechuun balaaleffataniiru. Hanga qibxataatti poolisiin namoota 1,418 hiriira seeraan alaa irratti hirmaachisuu isaaniitiin to'annoo jala oolchee ture jechuun ministeerri biyya keessaa Alii Yerliikayaa fuula X irratti barreessuu Reuters gabaasee jira.